Aisha. God. Aisha. Wanti akkana kun yeroo baay'ee ijoollee keenya mudata dhugaa dubbachuuf osoo garuu immoo kana gochuudhaan dura osoo kaameraa mana keessa ilaallattanii gaariidha. Egaa kaameraan kunis baay'ee rakkoodha beektanii. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya kaameraa osuma beekanuu waan isaan hin agarreetti fakkaata. Shamarka fuunee hordoftoota kabajamtoota channel YouTube askalatti jalatti argamtan jirtu. Bakka jirtanitti nagaan waaqessanii baay'atu. Egaa akkuma argaa jirtanii himjattiin tuni yaa hin beelofteessaa yaa beektanii beeloftanis immoo seeran wantoota akkana biradistii keessa nyaachuu sun taane isaan itti naqattanii lolti malee dhugaa dubbachuuf beelofnan dhoksoo sun taane fuuldura teessanii osoo nyaattanii bareeda. Garuu immoo dhoksaa kanarra yeroo hunda waan akkas gootu itti fakkaata waan ta'eef dhokatuu irraa Giddaamuma santeessanii fuuldura santeessanii osoo nyaattanii irra bayeessa jedheetan yaadaa jechuudha. Egaa ijoollee baay'een yeroo tokko dhugaa dubbachuuf nyaata hin beeku garuu yookaan uka keessatti gadi guurratanii shintibeetii seenanii nyaatu yookiin kilaasii isaanii deemu. Gizeessan immoo kaameraan hin argaa hin mul'ata waan ta'eef akkasumatti mul'isaa jechuudha. Garuu immoo isaan waan hin argine itti fakkaatan natti fakkaate. Gin kunu qabamtee jirti himjattiin tunis jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akkana gootu amma beektanii arabata akkatu fiddeetu irraa dubbatti jechuudha. Yeroo baay'ee kaaddaman akkana gooti dhoksitee nyaatti. Waan hin nyaadhu jettee naafuun duratti garuu hin nyaadhu nagahee jettee gaafa immoo namni bira hin jirre uka keessatti gadi guurratti dhokattee nyaatti jettee dubbatte. Dhugaa dubbachuuf sheemidha. Ijoolleen keenya waan akkana kan hin hojjetina dhugaa dubbachuu fi maal seetanii keessattuu nyaata numa birattuu mana arabaa dhiisatoo ofuma keetii manuma kee keessattuu wanta tokko qodaa keessaa oduu isaanitti naqatiin nyaachuun sheemidha. Haayibidha dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu immoo muddama keessa immoo wanta isaanitti naqattee teessee nyaachuu. Yoo beelofte jechuudha. Akkanatti bakka harkaan waan akkana kanatti camallaqaa dhugaa dubbachuuf si abbaarratti haramne jechuudha. Hin jaalatan mool nyaata kee jibbuu sun taane aan harkaan akkatti camallaqu wanta itti hojjetamu qodaa itti isaan nyaatan waan akkana goota taanan poolisiidhaaf iddoo si qabsiisuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu waan akkana kana sirriitti of eeggannoo godha. Wanta in hojjetamne wanta saraatanya irraa hin ilaalamne wanta saraatanya irraa hin bareenne dhaqne jechuudha. Gad of qabu jechuun ani fakkeenyaaf isaan dhiisatu abashaan. Kanaafuu ishiin nan agarsiisite malee ishiin argite. Baay'ee tokko na ajaa'ibe dhugaa dubbachuuf kan haramni raasuuftu na ajaa'ibe wanta biraati miti. Amma fakkeenyaaf maadaamuun hunduyyuu TikTok kanarraa hin dhabama. Saraatanyaan isaaniitillee waan akkana gootutti fakkaata waan biradistii gidirii kana keessa nyaatti fakkaata akkasumatti caccamallaqxee jechuudha. Arabni yeroo tokko kanaaf nama qoshshofti kanaaf sin tuuffatti dhugaa dubbachuuf. Bakka jirtanitti ofis kabachiistanii ofillee kabajanii ofilmarruu kabachiisuu waan guddaadha jedheeti yaada. Anaayyuu natti hin tolamu dhugaa dubbachuuf nyaata wanta itti hojjetamu tokko keessa akkuma isaan akkasiin godhu isaanuma itti fakkaatu garuu namni biraa saraatanyaan keessattuyyuu kana godhu argan taanan dhugaa dubbachuuf sin dhiisan. Ani kana waan tokko wanta bakka wanti itti nyaattu qabdu tokko itti qicattee nyaachuu akkasitti loltee jiru dhugaa dubbachuuf kun waan cubbuu miti kana osoo ammayyuu kana gootee waan akkanatti camallaqxii waan akkana goggootee jettee osoo himattee seeraan si gaafachiisti jechuudha. No akkana gochuu hin qabdan ijoolleen keenya. Dhugaa dubbachuuf biradistii keessa keef maayisawu. Kanaafuu waan kanarratti of eeggannoo godhaa of qusadhaa. Ofuma keessanii balleessitanii osaan immoo dubbatan dubbatu isaan. So ani waa tokko argan malee hin dubbatan waan tokko balleessitu malee saraatanyaan amma feeyyuu ta'u nama tokko badaa akka sammuu hin qabne akkanumaan iyya malee dhugaa dubbachuuf arabni asilii waan tokko irratti gaafa si argiteen alatti hin loltu jechuudha. Hojii keessan bareechiteetu hojjetta taanaan amalaan gad of qabdeet
isaan wajjiniin amala tolfatte bineensa wajjiniin hin jiraatu waan ta'eef amalaan wajjiniin jiraatta taanan dhugaa dubbachuu wanti isaan sitti dubbatan takkallee hin jiru. Nama fakkeenyaaf yookiin silikii irratti sa'aatii gumnaa yookiin bakka tokkotti hin beekna hojii keenya hundi keenya waan hojjennu jechuudha. Kanaafiyyuu isaan waa tokko argan malee sitti hin dubbatan. Ati immoo waan akkana hojjettee ofuma keetii balleessite akkana nagooti manana baaste na ajjeesuuf barriinatti cufte waan akkasii ijoolleen baay'ee kan sobantu harka dhibba keessaa dhugaa dubbachuuf harka 70 ijoollee sobantu caalaa jechuudha. Sobanii akkana nagooti hojii isaaniit kaa waan isaan godhan wanti isaan hojjetan sanuu miidiyaa irratti waan hin arginetti fakkaata. Kaameraan mana keessa jira wanti isheen bakka isa kaameraa sun waan ishee argif itti fakkaatu natti fakkaata. Ta'ee ani hin beeku gin. Na kanaafuu of eeggannoo godhaa. Yaa of eeggannoo mana namaatitti immoo isheen dhoksurra kan isa caalutu itti dhufe. Isheen dhoksitee waan xiqqoo tana garuu silaa dhugaa dubbachuuf oduu akka seeratii erga beeloftee eenyumtuyyuu maa nyaatta jettee ittiin hin loltu hin taasifti yookiin malee isheen immoo dabbaqxee miila darbee mucatti wayitii beektanii kaameraan shinti beetii keessallee namni tokko amma taanuu hin hojjenne shinti beetii keessatti ni galchuu araboonitu dhugaa dubbachuuf gidiraa'uu barbaadanii jechuudha. Nyaata guurrattee dhaqxee asiirii namna kana shinti beetii keessatti akka nama fincaa'utti achirra teechee isheen isa nyaatti isaan hin argu yaamu beektan yaamu isheen teechee nyaatti nama shinti beetii dhaquu fakkaatte garuu kaameraan deebitee bakka gaafa isa fixattee gaafa dhaqxu itti agarsiisan hin argu waan ta'eef bilbila isaaniitirraa isaan waan isheen gootu achi keessatti jechuudha. Kanaafiyyuu kaameraallee ilaallachaa abbii sanirree buufattanii ittiin mana san keessa hin jiramoo hin jiru jettanii to'attanii akkasitti atoo barbaadda garuu cubbuudha waan akkana kun hin beektumti. Waan akkana kun cubbuudha dhugaa dubbachuuf loluma sanirree wayya malee wanti dibbiqii kun namaafiyyuu sifaa waan hin beeku wanti sodaa kuni gaarii miti. Kanaafiyyuu wanta hin beeloftu taanan nam beelaa taanan gixxin godheetan nyaadha. Sodaata akkashiituu hin qabu dhugaa dubbachuuf maaliif kalaas gara seeratiin dhufee dirqama immoo madaamiin takka dirqama si danda'uu qabdi jechuudha mana kontiraatatti sinii galee. Kanaafiyyuu wanti nama sodaachisee wanti nama dabbaqsiisee kana hunda hangasaan biqaana sheemidha waan akkanaa kun si arguu attee si arguu ofii keetii giddaa miti jechee nyaachuu si wayya. Yoo akka kiyyaana kana natti tolaa jechuudha kana filadha. Na akkasii kanaafuu obboloota koo dhugaa dubbachuuf waan akkana kun sheemidha. Ijoollee biraatiif illee gaarii hin ta'u. Kanaaf waan akkana kana hin hojjetina. Dhugaa dubbachuuf yaafu sinitti haafu keessattuu immoo ijoollee mana kaa Dubaay kana lafaa fi baddaaroo waan jiruuf sirriitti of eeggannoo godhaa. Biyya kana keessatti kaameraan ni baay'ata. Biyyoota biraatillee hin agarre garuu biyya kana keessatti hedduu takka atti shinti beetii keessallee ni jiru jechuudha. Kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa. Appilikeeshinii immoo olii isinii hojjedhee tan ture yaa'u seeraan hin hordofin malee isiniif hojjedhe akkaataa ittiin buufatan akkaataa ittiin ilaaltan viidiyoo kiyyarra deebitanii ilaaluu dandeessu. Isiniif hojjedhee tan ture namoonni baay'een garuu nu ergiin nagarree naan jettanii tursanii garuu ani hojjedhee tan ture viidiyoo lammata hojjechuu waan barbaanne innaa kana isiniin jedhaa turtii gaarii qabaadhaa.